Mille tokko wanti nu dhaabaa ture waa'ee Jawaar Mohammad erga mana hidhaarraa ba'ee imala lama godhe. Imalli inni tokko gara Makkaa deemee ture soomana keessa namni achirraa badaa afarsee sin jiru namni waa tokko jedhee sin jiru alhamdulillah baga nagaan galteera. Isanni garuu gara Naayiroobiitti imale kana waan baay'eetti jedhan namoota adda addaa maqaa taagii waliin godhanii Jawaar Mohammad gara Naayiroobiitti imalee jira jedhan Albaacaa Dabalee Faatii wajjin wal ga'anii namoota maqaan isaanii dhadhaaman baay'ee isaan keessaa garuu wanti baay'ee na gaddisiisee arjaa Oromoo sooressa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas. Namoota siyaasaa keessa jiranii waan barbaadan jedha. Namoota siyaasaa xiinxalanii waan barbaadan jedha. Maaliif garuu obbo Dinquu achi keessa galchuun akka isaan barbaachise naaf hin galle. Namoonni waan kana godhanii waan waraana bilisummaa Oromootiif quuqaman fakkaatu yommuu haasa'an. Waa tokko waan uummati keenya dagachuu hin qabne tokkoon sitti hima. Akkuma maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gareen tokko ijaaramee bosonatti ergame ammas deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii warra ijaaramanii sooshaal miidiyaa keessa jirantu jira. Yeroo dubbatan, yeroo haasaan, yeroo waa maxxansan waan waraana bilisummaa Oromootiif gaddan fakkaatu. Waan waraana bilisummaa Oromootiif quuqaman fakkaatu. Garuu waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo saawwama abbaan barbaade dhaqee dallaa keessaa hiikee akka barbaade fuudhee biyyatti galu fakkeessu. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoodhaaf manaa ba'e. Waraanni bilisummaa Oromoo waan lafa kaawwatee manaa ba'e qaba. Jawaar Mohammad Naayiroobiidhuma dhaqeef waraana bilisummaa Oromoo fuudhee biyyatti hin galu. Jiran Albaacaa Dabalee waanuma Naayiroobii dhaqaniif waraana bilisummaa Oromoo fuudhan hin galu. Kanaan duras yaalamee ture hin taane. Warri kun gaan hojiin isaanii maanni waraana bilisummaa Oromootiif Jawaar akkasumas aktivistoota Oromoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti akka nagaan hin argamneef akka namni yaada tokko wal duukaa hin deemneef afaan faajjii uumuudhaaf kana facaasaa jiru. Yeroo kana facaasan waan waraanichaaf gaddan fakkaatu. Garuu walitti buusaa jiru. Akkati nagaan arganne halkanii guyyaa sirratti dalagama. Jawaar Mohammad Naayiroobii miti Awustiraaliyaa Madagaskar biyya barbaade dhaquu danda'a. Haga biyyi sun viizaa laatteefitti iyyama eenyuu isan gaafachiisu. Jawaar Mohammad Naayiroobii dhaqee waraana bilisummaa Oromoo hiisisuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo kanaan dura waan baay'eetu jaalame. Wanti sun hin taane Jawaar har'as deebi'ee waan sana keessa harka isaan kaatu. Tarii akka maanguddummaatti dhaqee wajjin haasa'uu danda'a, wal arguu danda'u, waliin mari'achuu danda'u. Garuu isa waan waraana bilisummaa Oromoo saawwa fakkeessanii dallaadhuma keessa abbaan barbaade dhaqee hoo jedhee oofee biyyatti galchu isinitti hin fakkaatana. Warri kana godhaa jiran waan waraana bilisummaa Oromootiif quuqaman fakkaatu. Warri kana godhaa jiran waan waraana bilisummaa Oromoo deeggaran sitti fakkaachaa jiru. Afaan faajjii nu gidduutti uumaa jiru. Akka nuti wal lollu, akka nagaan nu keessatti hin argamne, akka Oromoon tasgabbaa'ee waliin hin deemnee fi waan akkasii facaasu. Waan akkasii fidanii nutti kennu, hojii manaa nutti kennu, nuti immoo kanarraa iyyaa oolla. Nuti immoo kanarraa maraachaa oolla. Kanaaf ololli akkasii kun gaafa bixxilanii fidanii dhufanii afaan nu ka'anii eessatti hojjetame? Expirediin isaa immoo yoomi? Qaama kootiif maal na gargaara? Proteinii maaliin keessaa argadha? Summii maalii qaba waan jedhu dhaabbannee yoo ilaaluu baanne nu facaasa. Nu facaasa. Kanaafin jarjaree akkuma waan kana dhaggeeffadheen gadi ba'een dubbanne qorannoo mataa kootii geggeessee yaada mataa kootii kennachuuf hin gadi ba'e haala kanaan haa hubannu waan hundumaatti jarjaruun gaarii miti.